Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya wiirtuu miidiyaa irraa sagantaan keenya maaddii gaazexeessitoota hadha tokko jedhee jalqabee jira. Sagantaa kana isin faana turtii kan goonu Ansittiinaa Hajji. Anis odeeffatamu. Ani lubee girmaatuudhaan kan isin godhan turudha. Egaa sharsaa jennu kan dhufe. Ani garuu akkasiin mormullee beektanii asirratti. Maal? Meeshaan yookiin qodaan itti dhugan walitti bu'u Oromoon aadaa qaba, duudhaa qaba. Nuti immoo kan giddu galeeffannee kaanee aadaa Oromoo duudhaa aadaa isaa safuu isaa irratti hojjechuu waan ta'eef Oromoon guutuu kana gaafa dhuguuf ta'u kan barakate haa ta'u wanti dhugan mana kana keessaan dhabamni abarakatu jechuudhaan goorroo isaa duubattee irraa mataa isaa darbatee dhuga malee inni isin qodaa walitti rukuttan kun aadaa warra dhidhimaati gara fuulduraatti fooyyeffachaa. Anillee asirratti wanta tokko yaadadhe yeroo eebbarratti jechuudha. Abbootiin yeroo waan tokko eebbisanii waa dhugaas yoo ta'e isa dhugaa jiran sana godhanidha kan isaan turanii eebbisan. Kanaaf balleessaa guddaa gaafata. Garuu amma irratti barteedhumaan aadaan biyya alaa yookaan immoo westernalization inni jedhamu sun xiqqoo nu balleessuun oolu. Kan taani fudhataa kan hin taane immoo yoo hambisnee hin keenya dagaagfannee beessa jedhee yaada. Akka wiirtuu miidiyaattis duudhaa keenya seenaa keenya seera kenna uummata biraatti beeksisuu waan ta'eef amma irraa akkasiin goonuu jechuudha. Tole egaa caamsaa 19 hoteela intarnaashinaala Ililiitti sirna hundeeffama wiirtuu miidiyaa ifaan adeemsifamee jira. Mee waa'ee saganticha sanii haasa'uu keenyaan dura isa moggaasa maqaa isaarraa kaanee waan tokko ajennu. Wiirtuu isa jedhu sun akkamitti moggaafamee waa'ee isaa tokko mee osoo jennee. Waa'ee hundeeffama wiirtuu miidiyaatiin dura namooti waan suspense ta'anii eeggachaa turan tokkotu ture. Waa'ee imala itti aanuuf jennee yeroo dhaadachaa ture jechuudha. Waa'ee miidiyaa jechuumatu miidiyaa imala itti aanuuf waan jedhu wayiidha kan isaan yaadan. Nama baay'eetu na gaafata isin mudannoo. Akkuma taataasuuf tayyuu hiriyoottan kiyya bakkoota garaagaraa jiran ani afeerraa sagantaa kanaa godheen isaan afeerraa ture. Isin immoo baga gammaddanii maal jaaltu argame yoon jedhu miidiyaa imala itti aanuuf jedhu banattanii jedhanii baay'een isaanii na gaafachaa ture. Dhugaadha imala itti aanuuf inni jedhu dhaadannoo wiirtuu miidiyaati malee maqaa miidichaa miti jechuudha. Imala itti aanuuf jennee akka wiirtuu miidiyaatti kaane namoonni hedduun dhugaadha nu gaafachaa turani. Kanaafuu imalli itti aanu kun wiirtuu miidiyaa faana jechuudha. Imalli itti aanu tarkaanfii tokko dursee jira jechuudha. Hadha tokko jedhee. Tole imala itti aanu akka jirutti ta'e gara maqaa moggaasaa wiirtuu miidiyaatti osoo dhufin dura hiikuma kallattii isaa wiirtuu dhumti kun maali kan jedhu yoo muraasa waliin haasofne gaarii natti fakkaata. Wiirtuun maal akka ta'e qabxii tokko lama wal harkaa fuutanii to'atu. Akka hiika afaan Oromootti wiirtuu jechuun handhuura waa hundaa jechuudha miti ree. Wiirtuu jechuun handhuura waa hundaa jechuudha. Akkuma kana wiirtuu miidiyaas Oromoo giddu galeeffatee handhuura ta'eef jechaa jirtu kaa. Dhugaadha wiirtuu miidiyaan akkuma isheen jettee handhuura bakka wanti hundi bakka tokkotti itti argamudha. Nutis yeroo wiirtuu jennee kaanu Oromoo hunda giddu galeeffannee Oromoo hunda qabanneeti jechuudha. Isaaniif madda bashannanaa, madda bohaartii, madda odeeffannoo wiirtuu taanaa jennee. Oromoon kun akkuma beekamu saba miliyoona 60 ta'u jedhamee yaadama. Kaaba jira, kibba jira, baha jira, dhiya jira. Oromoo kallattii arfan hin jiru kanaaf handhuura taanii giddu galeessa taanii madda beekumsaa, madda odeeffannoo, madda hundumaa taanii akka hojjennuuf wiirtuu jennee of moggaafne as baanee jechuudha. Dhugaadha namoota kutaalee hawaasaa garagaraas giddu galeeffanneeti daa'immaa hanga jaarsaa shamarran dargaggoota hawwan gaheessa namootuma hunda giddu galeeffannee kaanii jechuudha. Sanumaafis wiirtuu hin jenne. Wiirtuu waliin imalattaanuuf. Wiirtuu miidiyaanii afaan lamaanidha kan hojii eegalu ture. Afaan Oromoo fi afaan Amaaraatinidha kan hojiisaa eegalu. Miidiyaa kan dinaallee adda gochuu danda'a jechuudha. Afaan lamaan hojjeta gaafa jennu achirratti dubbii kee dammaan qaba. Afaan Oromootiif afaan Amaariffaatiin hojjeta. Afaan Amaariffaatiin hojjeta gaafa jennu waa'ee Oromoo kana aadaa Oromoo duudhaa seenaa eenyummaa isaa kana afaanuma Amaariffaa kana waa'ee Oromoo kana haasaa jechuudha akka hiikisaa gara nama biraatti hin deemneef jechuu barbaade. Asirratti waan tokko kaasuun barbaada gaafa baay'ee waan gaaffii natti ta'u jechuudha. Afaan Oromootiin waa'een saba biraa odeeffamu malee afaan Amaariffaatiin waa'een saba Oromoo odeeffamu si mudateen beeku waan akka kana. Dhugaadha nutis afaan lamaan gaafa hojjenna jennu dantaa saba kanaatiif afaanuma lamaanuu hojjenna jechuu keenya. Kanaafuu afaan lachuutiin waa'ee Oromootu odeeffamaa jechuudha. Homaa shakkiin qabu akka gaafittis hin ka'u. Afaan lamaanii miti dandee afaanuma
biyyattii kana keessatti dubbatamu maraanuu dantaa Oromooti. Dhugaa dubbachuuf gara fuulduraatti karoora keenya gara fuulduraattis wiirtuun miidiyaan afaanota hedduutiin dubbachuudhaaf hanga afaanota 6-7-8tti dubbachuudhaaf karoora akka qabudha. Waa'ee Oromoo afaan hedduutiin yoo dubbatame jedhe waan rakkoo nutti hin fakkaatu karoora keenya keessallee jira. Dhugaadha. Egaa waa'ee moggaasa maqaasaa hagana jenne immoo sirna hundeeffama isaa irratti waa'ee sirna hundeeffama isaa immoo waan tokko tokko jennu gaa. Mee sirna hundeeffama isaa akkamitti ilaalte Lubee? Jalqaba isheedhaaf kenna. Sirna hundeeffama isaa irratti baay'ee natti toleera. Keessummoota achirratti argaman illee miira isaaniirraa hubattee murteessitoo hin jiraatamte miira isaaniirraa hubattee jechuun akka waan haaraan tokko miidiyaalee kanarratti dabalamettidha kan isaanii miira isaanii ibsatan. Dhugaadha. Namoonni hedduunis argamanii jiru. Abbootiin qabeenyaa turanii, abbootiin amantaa, namoota qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa namoonni dhufan hedduus turanii. Miti reeyoodha. Sila akka Oromoon jirtis cidha abbaatu miidhagfata waan jedhanii fi gammachuun nuti miseensota wiirtuu miidiyaa irraa argaa turre baay'ee ajaa'iba ture. Achii boodatti gara daawwattoota namoota keessummoota dhufanii gaafa dhufan miirri isaanii baay'ee ajaa'iba akka tureef nama gammachiisudha. Akkaataa garaagaraatiin miira gammachuu isaanii ibsataa turaniiru. Dhugaadha. Sagantaalee jiran keessaa tokko immoo mariin paanaaliis ture. Mariin paanaalii kun namoota garaagaraatiin taasifamee jira. Hayyoota qabnu nama sadiin marii paanaalii babbareedaan ta'ee akkasumallee haasaan hayyoota hedduutiin waltajjii irratti godhamaa ture jira. Mee haasaa nama tokko nu yaadachiistu ture Lubee? Egaa hayyoonni baay'een haasawaa taasisaniiru. Haasawaa taasisan keessaa Dr. Guutuu Teessoon falmii guddaanii falmii qilleensa irratti taasifamudha. Qilleensa irratti falmitoota hin qabnu yoo ta'e homaayyuu gochuu hin dandeenyu jedhaniiru qaba. Lubee akkuma jettee akka haasaa Dr. Guutuu dubbatanitti falmii guddaan falmii qilleensa irraati jedhan. Kana jechuun isaanii immoo Oromoon miidiyaa qabaachuun gaariidha. Miidiyaan baay'eessaa saba Oromoo hin fayyada jechuu barbaadaniiru. Akkasumas akka barreessaa fi barsiisaa Yaasoo Kabbabaa dubbatanitti miidiyaan addunyaa kanarratti akkamitti dhufteensaa maal akka fakkaatuu fi akkaataa dhufte miidiyaa gaafa dubbatanii akkasumas faayidaa miidiyaa gaafa dubbatanii miidiyaan addunyaa kana addunyaa kana irratti biyya ijaareera akkasumallee diigeera wanta jedhu tokko dubbatanii kanaaf miidiyaan humna guddaa saba tokkoof biyya tokkoof akka qabu ilaalchisee wantoota qabxiilee baay'ee kaasanii dubbatanii turan. Egaa marii isaanii irratti yookaan immoo maricha irratti Dr. Halimaa Jibriil afaan Oromoo afaan dangaa darbee dubbatamu akka ta'e biyyoota Afrikaa garaagaraa keessatti akka dubbatamu beektu miti afaan Oromoo sanis nuuf ibsanii jiru jechuudha. Itti aansuun immoo obbo Martuluunis haasaa isaanii waa'ee dinagdee irratti fuulleeffatee taasisanii jiru. Haasaa isaanii baay'ee jaalladhe tokko ogummaan dura dureessa ta'uudha jedhan. Dureessa yoo jennu garuu dureessa qabeenyaa qofa osoo hin ta'in dureessa yaadaa, dureessa waliif dabarsu ta'uu qabas jedhanii jiru. Ijoollummaa keenya irratti ni yaadanna akkas televezyiinii Itoophiyaa irratti natti fakkaata sagantaa sa'aatii tokko qaba ture miti saataafaa sagantaa televezyiinii fi raadiyoo Oromiyaa akkas saataafaa. Sun hundi darbee amma irratti miidiyaaleen afaan Oromoo baay'achaa jiru jechuudha. Afaanichumaayyuu akka hin dubbanne namoonni akkam seeraan akka dhorkamaa turan nutti himanii jiru jechuudha. Egaa inni kan biraanii hiikaa loogoo keenyaati. Tarii hiikaa loogoo keenyaa namoota baay'eedhaaf gaaffii ta'uu danda'a. Bifi nuti filannee magariisaa fi keelloodha gaa. Keelloo fi magariisi kun mallattoo abdii fi ifaatii jechuu jaallanneetudha. Dhugaadha. Egaa yeroo afoo laallus immoo inni afoo irratti mul'atu isa keelloo jettee intro kenna irratti isatu mul'ata. So innis kanuma nutti mul'isa jechuudha. Magariisnis immoo mul'ata. Magariisni internationally hiikkaan isaa itti cichuudha. Cichoomina agarsiisa. Akkasumas akkuma isin iyyuu kaastanii magariisi kun Oromiyaa gaafa fudhannu Oromiyaan bakkoota kallattii kamitti argamtu hundumarratti iyyuu magariisa. Akkasumas gaafa irraa fagaannee loogoo keenya kana laallu magariisa kanaan odaatu mul'ata. Odaan kun immoo Oromoo biratti maal akka ta'e isin iyyuu hin beektu. Kanaaf maqaa keettis odaa jedhanii si mul'isa. Odaan kun Oromoon jalatti sirna gadaa addunyaadhaaf bu'uura ta'ee dimokiraasii irra faarfamu kanaaf iyyuu kan tumame odaa jalatti. Akkasumas waa'ee odaa gaafa kaafnu wantoota hedduu kaasuu dandeenya. Iccitiinsa guyyaa biraa itti deeguu dandeenya. Walumaa galatti odaan Oromoo biratti kabajaa akka qabu akkasumas magariisumti agarru kun iyyuu miidiyaa keenya kan bakka bu'u wiirtuu miidiyaa kan jedhu qubeen waa ni mul'ata. Waa'ee loogoo keenyaa gabaabumatti kana fakkaata isin jechuu barbaada. Miidiyaa tokko gaafa hundeessinu kutannoo fi itti cichuun baay'ee barbaachisaadha jedhaa turan haasaa isaaniitiin obbo Nazir Jamaal. Kanaafuu nutis itti cichoominaaf kutannoo keenya mul'isuudhaaf halluu kana fayyadamnee jirra jechuudha. Loogoon keenya himeera jechuudha. Himeera jechuudha. Itti kutachuu fi cichoomina keenya ibsannee jirra. Yaada biraa qabxiilee biraa kaasnee jiraate immoo mee?
Gara xumuraatti waa'ee loogoo kaasnee jirra. Sagantaan keenya maaddii gaazexeessitootaa jedhu kan guyyaa irraatiif qabanne kana fakkaata. Kan daawwachaa turtan wiirtuu miidiyaa irraa maaddiin gaazexeessitoota keenya har'aa kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu siin galateeffannee nama tolfannee nu haa taasisu jechaa nagaa sanatti dhaammannee deemaa jirra. Nagaan tura.